Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu baga jiraatanii arra geessanii arra immoo jechuudha aappii bareedaa miidhagaa jechuudha akkaataa jechuudha aappii wantoota garagaraatiif isin tajaajilu kanneen akka jechuudha translateii waan barbaadan irratti barreessitanii jennaan waan isin haajomtan hundaaf kan isin tajaajiluu danda'u fakkeenyaaf social media irraa jechuudha wantoota garagaraa waan isiniin galle jechuudha yoo screenshot yookaan wantoota barreeffamaan itti ergitan jechuudha kallattiidhaan ibsa bareedaa isinii kennee jechuudha muuxannoo ajaa'ibaa yookaan malee duuba fakkeenya faayidaa guddaa irraa argachuu dandeessan yookaan translateii hiika afaanota garagaraa afaan hin beekne jechuudha gara afaan barbaadanii hiiktanii nama erguudhaaf aappii haalaan isin barbaachisu jechuudha aappii scroll jedhu gadi buufattanii jechuudha itti fayyadamtanii akkaataa itti fayyadama isaatii fi jechuudha aappii kan akkatti gadi buufattan isin garsiisaa kanaafuu warroottan mana kanaa fi chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaati itti makamaadha isiniin jecha warri duraan immoo laayikii godhuudhaan nu jabeessaa yaada qabdan koomentii jalatti tarreessaa isiniin jenna gara barnoota amma jechuudha bilbila keessan irraa Play Store keessanii galtanii Play Store keessa galtanii jechuudha haaluma amma argaa jirtan kanaan Play Store keessa galtanii mallattoo saarchii kanarra tuqattanii jechuudha saarchii kanarra tuqattanii scroll jettanii barreessitan kuno haala kana barreessitanii jechuudha scroll jettanii barreessitanii jala kanatti bakka tana tuqattanii haala kanaan kuno isa kana isiniif isa gubbaa kana osoo hin taane kuno laal jala kana ni gartanii kanaan quba irra qabee jiru kana san irra tuqattanii jechuudha kuno install gootanii gadi naabuu jiraa jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan gadi buufattanii jechuudha akkaataa fayyadama isaas keessa seeneetiin isin agarsiisa kuno asirra tuqattanii jechuudha asirra yeroo tokko clear gadi gootanii yeroo kana haala kanaan isinii fida keessa isaa jechuudha isin bakka tana login jettu haara tuqattan email keessa yoo bilbili keessa jechuudha malee duuba iPhone ta'e iPhone wal qabsiiftanii yoo immoo malee duuba Microsoft desktop yoo ta'e kanaan wal qabsiiftanii yoo immoo fakkeenya bilbila Android yookaan bilbiloota garagaraa yoo ta'e Google wal qabsiiftanii jechuudha Google irraan tuqadhaan amma asirraa jechuudha emailii filatan yoo emailii lama qabaattan emailii isin filachiisaa amma garuu tokko irraa qabaa kanuma irrattiinna kuno amma na simatee jira jechuudha haala kanaan na simatee jira jechuudha kuno akkuma isin agartan barbaadu jira na simataa jira jechuudha haala kanaan jechuudha malee duuba isin agartan kanaan jechuudha isinii fida kuno san booda setting reason godhaa jira kuno na simatee jira waan ta'eef haala kanaan kuno bakka saarchii irratti bakka saarchii kanarra barreessitanii waan barbaadan gara yoo fakkeenya wantoota gaafachuu barbaadan wantoota isiniin galle feeta kitaaballee waan adda addaallee jechuudha malee duuba isin barsiisuu danda'a jechuudha aappiin kun bareechee isin barsiisuu danda'a kanaaf waan barbaadan itti barreeffatanii jechuudha isin gargaaruu danda'a fakkeenyaaf akkamitti YouTube banadha akkamitti YouTube banadha inuma sillaala qacellotti kun akka inni naaf fiduu jiru jechuudha akkatti YouTube akkam jirtu jedhee YouTube banachuu jechuun
lama ta'uu danda'a. Akkaawuntii Google fi chaanaalii suuraa kee uumuuf yookaan aappii websaayitii yuutuubii banuu seenuu hanga barbaaddu salphaatti isiin ibsa. Akkaawuntii Google yuutuubii irratti seenuu gara akkaawuntii Google sign up yookaan Gmail irratti create akkaawuntii tuqii maqaa username email fi password galchii foon sirreessuuf ni barbaachisa. Kanneen jechuudha kun olaal bareechee sirriitti isinii ibsee jechuudha. Isin barsiisa isin waan barbaadan waan feetan jechuudha yoo gaafattan kallattiidhaan isinii deebisa isin jedha. Kanaaf aappii kana fayyadamaati itti buhaaraa waliif illee qoodaadha jechuudha. Kanaafuu agaruma barnoota keenyatti nagaan nu turaa isiniin jenna hordoftoota kiyya qaqqaalee. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.